السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجملة يا لكم دكتور مشو ميديا كم جرتن فيا هزني إن جرى الحمد لله رب العالمين بجرتن اسمين جنة كم جرتن ودكتور كبجمو مشو ميديا لايك شير سبسكرايب وجون دعتنا نسمين جنة يا روان تكوجتشو وربانا الناس الدون كيسان ورون بيا ربا جرتن ودايرو باينة تانيس نيتي تولن فكادي أنا زلا كسم يروبي أنا ما جرود دون حوا نياتا بيا يساي تشودا إنس مالي دا يوجتني سنين در إيادا بدينا تيجي تشودا أنا بدينا تلشوف دينا أمن قال سوفي وكي نمو بوكي سوفي جتشودا كان سنين جرار دوتو هي كم جرتو سنين سنين قاعدة هذا نجت تاني أسمانو جتشو دا ورون بينا ما جرتان مالك كسني وجه ديور بعدين جتشو دا مالك كسني تاجر سيسور بعدين كومنتي جلتنا ريسا وانت سنفيدا نراني سني وجه دا وانت سنفيدا نراني سني تاجر سيسا جتشو دا وانت هندو ما جتشو wanta ilaalu barbaadan hundaayyuu isinitin agarsiisan isinin jira kabajamtoota hordoftoota michuu miidiyaa asmaanuu jechuudhaan san qabu shamarran biyya arabaatiif jechuudha. Warroonni biyya namaa jirtan jechuudha. Warroonni waggaa dheeraa biyya namaa turtanii dhuftan jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 3-4 ol hin turnaa. Warroonni xalaba jirtan ammoo waggaa 2 dhufu deebitanii biyya keessa ilaalaa akka aadaa fi safuu fi haala jireenyaa waan hundumaayyuu akkaataa jireenya biyya keessaa akka hin daganne jechuudha. Osoo biyya namaa keessatti turuu baattanii eeguun dhaamsaa kiyya jechuudha. Maaliif gaafa biyya namaa keessa turtanii galtanii wanti hundi isinitti haaraa ta'a jechuudha. Wanuma hundumaa jechuudha waan qarabeettanii leeni ni dagattu jechuudha. Waggaa dheeraa biyya namaa keessa turuu fi iddoon cinqamina waanuma hundumaafuyyuu waggaa dheeraa biyya namaa keessa turuun gaarii miti jechuudha. Maaliif isin fayyada jechuudha. Waggaa 2 gaafa deebitanii jechanii waggaa 2 darbanii maatiin keessa maal akka dalage waggaa 2 darban maatiin keessa maal akka isiniif dalaganii qarshiin isin waggaa 2 daladdan maalirraa akka ooltee haala kamirra jiranii wantoota garaagaraa jechuudha addaan baafachuudhaaf hubachuudhaaf waggaa 2 nuti deebitanii hedduu natti tola. Maaliif jennaan yoo san haala jireenya biyya keessanii illee dagattanii yoo san maatii keessanitti illee naartanii wanta dalagattan yoo of keenya maatii keessanii waggaa 2 daladdanii maatiin keessa waggaa 2 isaan kan isin daladdanii maalirra oolfatee wanta jedhu jechuu ilaaltanii yoo warri waan gaarii irra isin oolchee jiraate yookiin immoo waan gaarii irra oolfatanii jiraatanii kana boodas hojjechuu fi haamilee horattu isaan gargaaruufis abdii horattu jechuudha. Yookaan isaan waan isin waggaa 2 daladdan isaan qisaasessee jiru taate ejjennoo keessan fudhattanii yookaan ofii dalagattanii waan tokko fudhachuu dandeessan jechuudha. Sadii waggaa dheeraa gadhiisanii kan daladdan taate ijoolleen baay'ee nama jechuudha. Waggaa dheeraa biyya namaa keessa dalaganii maal qabannee gallaa jedhu jechuudha. Maaliif isaan numa dalaguu numa erguu waan irra oolchan hin beekanii ilma erganii numa dalaganii dalaguu dhiisanii faayidaa takka irra oolu waan akkas akkasii irraa of qusachuudhaaf humna keessanis qusachuudhaaf akkasuma immoo sammuu keessanis sammuu akka hin taanee fi biyya keessanirraa hin fagaatinaa dhufaa deebaa akkasuma immoo gaafa waggaa dheeraa tursanii biyyatti galtanii jireenyi wanti hundumaayyuu haaraa isinitti ta'a jechuudha. Akka barbaanne jiraachuu dandeenya biyya namaa keessa jechuudha. Gaafa biyyatti galle ammoo maatii waliin jiraattaa, hawaasa waliin jiraattaa, alii ollaa waliin jiraattaa akka isaan jiraatanitti sanitti
deebitee jiraachuudhaaf aarsaa hedduun nama gaafata jechuudha. Maaliif waa baay'ee dagatu jechuudha. Qalbiin keessan kan isin yaadu mallaqa qofaa, haala jiruu fi jireenya biyya sanii qofaa. Jireenyi biyya keenya akka durii sanitti hin jiru. Hedduu qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee hedduu ulfaataadha. So kanaaf obboleeyyan warroon biyya alaa jirtan jechuudha. Qimomoonni warroon mana namaa dalagan jechuudha. Waan kana irratti yaadaati. Humna keessan illee fixinaa yeroo dheeraa biyya namaa keessan turinaa. Sitin jechuu barbaada ergaa kanan ni qabaa. Jireenyi gaafa galtan akka har'aa isinitti hin taane, akka xiinsammuun keessan hin miidhamne, akka maatii keessan walitti hin buune, ikoonoomii keessan qusachuuf, sammuu keessanis gabbifachuuf, hundumayyuu godhachuudhaaf biyya namaa keessa turuun gaarii miti. Waggaa dheeraa dalaguu, waggaa dheeraa dalagdee faayidaa argachuu irraa waggaa gabaabaa dalagdee faayidaa tokko irra ooluu si wayyaa jechuudha. Maaliif jennaani waggaa lamaan gaafa ati deemtee ilaaltuu biyya kan kee waggaa lama keessatti maalirra jira, jijjiirama maaltu jira waan jedhurraa hubataa dhufta. Gaafa achi deebitaa immoo bakka karoora mataa keetii baafattee jechuudha. Waan biyya waliin deemu irratti hojjeta jechuudha. Suuftee jechuudha. Akkasuma immoo waa hedduu jechuudha. Gaafa calletti immoo waggaa dheeraa waggaa 10 akkas dalaganii gaafa galanii jechuudha. Wanti haaraa ta'a. Jireenyi hundi haaraa namatti ta'a. Wanti haaraa namatti hin taane hin jiru jechuudha. So kana waan ta'eef biyya nama keessan turuun jechuu barbaada. Inshallah walitti deebinaa. Haala kanaani gadhiifadha jechuudha. Yookiin ammoo dubeessuu jedhanillee akkasii haala godhu naannootti ta'uu danda'a.